Sumayyaan mucaa seera kattee guddifachaa jirti. Ijoollee seera kattee guddifachaa jirti. Guyyaa tokko nan dhabeenarra kadhee maallaqa naa kennii jettees rakkisaan jirtu. Saayidoo mucaa yoo goomsaadhaaf jalaa fuute ta'e deebisiif rabbii jedhee. Ijoolleedhaan hin qalladinaa baqa. Ijoolleedhaan qalladuun sirrii mitii jechuu. Achis jiraattee Sumayyaan si guddiste ba'aa sirraa buufte malee waan ba'aa sitti dabaltee hin qabdu jechuudha. Wallaahi qalbii akkasiin qalladina qalbii ijoolleedhaan qalladanii ijoollee wal jalaatu kana hin qalladina. Dhugaa rabbii keessa baatan ammoo hin dabbara ishii dhugaa rabbiin narraa ammoo hin dabbara. Ani hedduu tokko garaana nyaatte Sumayyaan maal jechuudha kan isin mucaa jalaa fuutan maal jechuudha. Attamitti mucaa jala hattu maal isin goote maal isin goote naan jala hattu. Yoo dubbisuu barbaadde biratti hin dubbistu daltee hin dubbistu ifaan ifatti baatee maaliif dhoksite hatta. Dhageessanii jirtu joo akka jettee ayyuuni kaartaa mana keetii barbaadaa jirti. Ayyuuni kaartaa mana keetii fudhachuudhaafitu halkanii guyyaa na cinqaa jirti. Kaartaan mana keetii immoo ana bukkee jira jedheetu obboleessi Saayidoo itti dawwalee goyoomseetu isheen gaa akkuma beektan mana qabdi Adaamaa keessa mana bitattee qabdi. Goyoomseetu dhugumaan kaartaa sana na jalaa fudhachuu fetteetu isheen nagaa obboleessa Saayidooti maalla godhaa na jaallatooti jetteetu gara laafummaa ishee baatee dhattee jechuudha kophaa ishee baatee. Gaafa naqottee mucaa diimaa wayii tokko taphachiisetti. Mucaa diimaa tokko wayii taphachiisaa. Ani immoo taa'eetanii isaa wajjin haasa'a. Inni waraqaa natti fideetu waraqaanii kana jedheetu natti agarsiisa jette. Haala kaartaa pilaanichaa isa bukkee jiru jette. Otoo natti agarsiisu jette Jamiilaa dhabe jette. Jamiilaa jennaanii eessadatti asuma jirti taphachaa jirti naan jedhan jette. Achumaan hin callu malee maali aggootee dhootii eessuma maal godhu jedhee tanniisetti. Eessuma aggootee jechuun eessuma miti eessuman jedhamu ture sila abbaattoo laafi. Akkas jedhee tanniisetti. Ammasumaan gaafan xiqqoo turu hin jirtu jette. Barbaadee tan dhabee gale jettee kunoo akkuma isin argitan Moktaariidha. Umariidhaan waammatteeti kan isheen jirtu ani ijoollee korratti qalbiin barbaadu ani ijoollee korratti qalbiin naquun hafa deebisan jette yoo akkasitti qubna garaan argisiisu ta'e qubna garaan argisiisa malee mucaa kun dhossuun qabanii waan isheen nyaata isheen jaallattu hin beekanii amala ishee hin beekanii ani guyyaa tokko bakka Jamiilaan na biraa baate ijoolleen kiyya na biraa baate bakkee bultee hin beektu ani qalbii ijoollee kootiin naquun hafa deebisanii jette. Ayyuun kan isheen kaartaa pilaanii caqacaqaa jirtu Saayidoon hin maraate jetteeti. Kan isheen kaartaa barbaadaa jirtu jechuudha. Kanaafidha jedhan isaanis ayyuu Saayidoon hin maraate jetteeti jedheeti sagalee kan itti qabee obboleessisee sun silkii Sumayyaa yoon qabu baanis inni bu'u barbaadee silkii kee barbaadeen argadhe ayyuun na cannaqaa jirti jedhe siisteemaa waame ayyuun cannaqaa jirtu siisteemii kana uumeetu mala kana uumeetu mucaa sana atuufii jechuudha. Kanammoo Saayidoon nama raadheen jenne bar kaleessa dheengadda biidoo dalagaa ture. Nama raadheen jenne kanaan booddatti nama raadha baqqaayii jedhe ergi Sumayyaan kaleessa galte ayyuutumteeti nama raadha baqqa kanaan dura hin maraanne akka Sumayyaan garaanaa laaftu abbaa ijoollee kootiiti jettee garaanaa laaftee nadeeffattuuf hin karaarra ciisee jedhe. Sumayyaa garaa laaffifachuuf hin karaarra ciise malee hin maraanne jedhe garuu ammaan boodetti nama raadhaa jedhe. Maaliif namni tokko maaf hin galu dhugaa rabbi dubbii hin maraanne bar hin maraanne Saayidoon. Sammuu qaba. Aariitummaa naannessee aariitummaa jeeqe malee tasayyuu waan maraate tokkoon qabu jechuudha. Kanaaf jennaan amma isin siisteema isin itti uumtanii jechuudha. Mucaa kana jalaa fuutanii deebisaaf intalli durbaa ijoolleen durbaa haadhuma biratti tolti. Abbaan maal guddisa? Saayidoon mucaa kana hatee baadiyyaatti keessa guddisa moo Adaama bira ayyuu bira kaayee guddisa? Ayyuu ofiifuu xalaata waliiti. Ofiifu kolleejjeesuu kun akkasitti waleegu akkamittiin eessa kaa'uudhaaf Saayidoon kan achisiisu mucaa kana ofiisaati achi taa'etu mucaa kana achisiisu yaada kana kan fidee mucaa kana achisiise immoo Saayidoodhuma nama kan biraa miti. Obboleessi Saayidoo maal goota jennaan ana bira jirti jedhee jettee Sumayyaan ana bira jirti rakkoon qabu mucaanii ana bira jiraattus ana waa tokko iyyuu baddalu jedhee Sumayyaanis immoo maal jetti omaan baddalu jedhee tanniisi aggootee waan ta'eef omaan baddalu jedhee tanniise omaan godhu jedhanii isaan immoo qalbii mucaa kootiin naqu mucaa konaaf deebisanii jette. Umariinis maraachaa jira maaliif mucaa isa jalaattanii maaliif mucaa isa jalaa fuutanii qalbiin akkasiin ta'uu deebisaa fi mana qayyara jedhan ilaasaa immoo kan isin garramu
kan mucaa kana dhossu barbaadeeti mana qayyarate dhan obboleessi Saayidoo mana qayyarate iddoo mana duraan jiru hin jiru jedhe Umariin dhaqeen nabe barbaadeen nabe Umariin ergii ganamaati olii gajooree barbaade haadha mukkutaariin kan isa keessatti galumtiire barbaadee dhabneedhaan maaliif mucaa jalaa hojjuun maraachuu qajeeltanii siree maraachitanii amma immoo maraachuu qajeeltanii bara Adaama keessaa homaan qabdu bara isheenis hin malee homaan qabdu maal qabdi Adaama keessaas hin malee ofitti qabuu qabdu sila akka hormaatti ilaaluun qabdan ammas mucaa jalaa fuutanii mucayyoo kana maraachitan gaa amma maal garabbii amma kaameraa fi labiititti nagaa afaan nagaa haasofti malee kaameraa gaafa cufattu hin boossi hin hudhamti Sumayyaan hin hudhamti hin ciniinnatte hin dhoffatti hin dubbattu keessa seetti garaa isheetti gubatte malee maal gochuuf mucaa jalaa fuutan ijoollee otee haadhaan tolti yaa guddifachaa jirti birrii isin gaafanne rakkattee muka abbaaletti buuteetu baddaadhaan sayyoodhaan baatee guddifachaa jirti deebisaa fi mucaasee sammuu jala kaftanii kaatanii amma immoo xiiqii kanaa ittiin naxxanii jechuudha. Umariin maal jedha ayyuu fuudhee ayyuu dhose yaada kana ayyuu fide ayyuu dhose ayyuun sammuu bal'aan qabdu fageessitee asichi yaadda ayyuu miti jette Sumayyaan dhuguma ayyuu miti ayyuu miti Saayidoo matu sobee malaanii mucaa kana fuusise Saayidoo deebisiisi intalli haadhaan tolti deebisiisi ati gatteessee bira teessee mucaa kana ni hedduu mucaan keessi jalaa miidhamti mucaan keessi jalaa godda'amti intalli durbaa dhiirallee wayya tu dhiira ta'e wagga tokko homaan jedhu intalli durbaa haadhaan tolti amma guddattee abbaa manaa bira geessutti amma guddattee sammuu ishee bartee waa hojjetachuu bartutti intala durbaa of biraa baasuuni dhorkaadhasi hin ta'us warbi hin ta'u deebisi mucaa kana deebisiiti itti gashi haadhatti maraachiniin deebisiiti haadhatti gashi ofii keetti sila sammuu kee ofuma keetii sammuu kee of lakkafte sammuu mucaa kanaan lakkafin sila itti yaadu sira ture akka dubbiin kun haga kana bal'atee iddoo guddaa ga'u utuu beektuutu dubbii balleessite suma dubbii balleesse kanaaf jennaan adabadhuu kittaan biyya keetti galiitii adabadhuu taa'ee mucaa kana deebisiif hin joonjessinii haadha daa'imaati hin joonjessinii namni dhala isaa malee jiraachuu hin danda'u si kana olii garsiisaa jiru dhala miti si kana olii garsiifaachisaa jiru mucaa kee miti kanaafuu deebisiif haa guddiftuuti ijoolleen gaafa bor guddattuyyuu gooftaa koo abbaa koo jettee dhufti abbaan koo eessa rattee dhufte si barbaadde ati dhiisi galiiti hojii kee hojjetadhu deebisaa fi mucaan joonjisinaati qaanfaxiqqoo sheemiin isin hin qabu bakka gaafa mintala durba kana olii gaggaachiftan haadha ijoollee kana isin gaafa nama wajjin teessee haasoftu nama waan keessisee gaarii yookaan gaarummaa goota isinitti fakkaata gubattuudha bara masaanuu dhiirri dubartii nama irratti fuudhu gubattuudha bara dhuga rabbii hedduu nama dubartii dhiirri irratti fuudhee beeku beeka nuti illee hin beennu nuti hin beennu warra beeku hin beeku kanaaf jennaan mucaasee deebisi intaan karaachiniiti hin maraachiniiti Sumayyaa mucaasee deebisiif dhuga rabbii ana kanuma hin jedha waan hin jedhu tokko hin qabu waan tokko waan dubbatu tokko illee hin qabu dhuga rabbii har'a hedduu tokko naara